harka waliin ilaallu shamarran sirratti jaalallee baafatan yookaan immoo tiyyuu osoma wajjin ati jirtu jaalallee biraa wajjin fataa jechaa jiran akkamitti beekuu dandeetta? Ka jedhu waliin ilaalla. Hanqa dhumaatti yoo wajjin turtan beekuu dandeettan. Jaalallee tantee kan jaalallee biraa sirratti alatti baafachaa jirtu akkamitti beekuu dandeetta? Yeroo tokko yeroon illee jechuudha. Jaalallee isaanii kan jaalallee biraa isa tuffattee irratti jaalataa jirtu kan osoo isa wajjin jirtu zina irratti hojjetaa jirtu beekuu hin danda'an. Akkamitti beekuu dandeettan? Har'a yoo na wajjin turtan qofa beekuu dandeettan. Mallattoo kana jaalallee kee hin qabdi taananii yookaan haati manaa kan kee hin qabdi taananii jaalallee biraa hin qabdi jechuudha. Maaliif ati siif gahaa miti? Habira laalallataa jirti yookaan sidhiisuudhaaf yookaan immoo osoo ati bira jirtu sirratti jaalallee biraa baafachaa jirti jechuudha. Okay. Wanta akkanaa kun hin jiru jechuu dandeettanii ni jira darbee mallattoo akkamiitiin beekuu dandeetta? Dhiirota gizee duraa sinirra deemee viidiyoo darbee irratti natti aartanii akka turtan nan beeka. Har'a garuu viidiyoo kanarratti ergiixanyaa ta'ee isinitti himaa waan jiru bichaa himaan baay'ee. Maaliif dhiiras shamaras rakkinuma hawaasa keenya keessa jiru tokko baalaansi godhee isinitti himaa malee ani waan biraati miti jechuudha. Yookaan kitaaba jaalalaa kanas dubbisee bichaa argadheetii miti jechuudha. Maaliif hawaasa keenya keessatti bal'inaan waan akkamtu deemaa jira jedhee sirriitti irratti qo'adhee isin biraan ga'a jechuudha. Kana. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroon amantii biraa sirriittan akkam jirtu nagaa jirtu nageenyi keenya bakka isin jirtanitti hunda keessan laggee ce'ee isin qabu isiniin jecha jaalallee fi jaalallee lamaan haati manaa fi abbaan manaa kan dhaggeeffataa jirtan sirriitti nu gala. Jaalattanis koomentii babbareedaa kan tolchaa jirtan nu gala jira guddaa galatoomaa. Har'a ammoo tiyyuu jaalallee tantee yookaan haadha manaa tantee si tuffattee gara biraa deemaa jirtu akkamitti beekuu dandeette kan jedhuun hiitii mistira isinii qabadhee dhufe. Viidiyoo kana laayikii gochuun jalqaba. Akkuma isaan sheer godha. Jaalallee teessanii keessan sheer godhaaf. Yoo dogongora keessa jiraatte dogongora keessaa hin baati. Okay. Dhugaadhaan mana keessan bilisoomsuu hin dandeettan. Jaalalaan jiraachuu hin dandeettan. Dhugaa waliif taatan, ifa waliif taatan, jaalalaan mana keessan mi'eessuu dandeettan. Daa'ima haarawaa godhuu dandeettan. Jireenya keessa yoo haarawaan godhe sirriitti jettanii wal jibbitan. Kanaafiyyuu dhugaan jiraachuu barbaadan mana keessan keessatti jaalala yeroo kamuu jiraachuu barbaadan dhugaadhaan jiraachuudhaaf chaanala keenyarra dhugaa jiru bicha argattan. Kanaafiyyuu chaanala keenya warri yeroo jalqabaaf ilaalaa jirtan carraa guddaa qabdan sabiskiraayib godhadhaa isin jaa hanqa dhumaatti wajjin tura. Tole suusanumaan ta'e tokkoffaan jaalallee tantee yookaan haadha manaa tantee taasisuu wajjin jiraataa jirtu si tuffattee jaalallee sirratti baafatte yookaan immoo ni jiraami. Alaan jirjinaa jalqabattee abdii wayii qabdu mallattoo akkamii qabdi? Isa jedhuuf tokkoffaa irratti jaalalleen tantee mallattoon isiin qabdu si qannafti. Si qannafti yoo siin jedhu karaa baay'eetti fudhachuu dandeettan anyway. Fakkeenyaaf ka duraan sii dawwalaa turte sirraa qannasti. Ka duraan wajjinii wakii baana siin jettu sirraa qannafti. Ka duraan yeroo sii kennitu sirraa qannafti. Kana wasiin jedhu warroota hojii qaban jiraachuu danda'an. Isaan jechaan jiru. Hojii isaaniitiif ta'a. Waan adda addaatiif osoo hin ta'in nagee uumatti osoo siin haasa'uu carraa qabdu. Waan hundarratti si qannafte taananiin jaalallee biraa sirriitti baafachaa jirti jechuudha. Baafachuullee baattuu kan abdii qabdee jechaadha. Kana beektanii shamarran seeraan qabachuun dirqama keessanii jecha isinii galte. Maali shari'aan kunis nuti dabaree tokko dhiiroo. Kanaafiyyuu jaalallee teessan osoo isin jala ala hin deemne qabachuu ka dandeettan isinii jechuudha. Innaa akka duraan si arkuudhaaf baay'iftuu sababa sitti baay'ifti yookaan immoo tiyyoo maatii kiyyatu na dhorke jetti yookaan immoo wanta garaagaraa sababa sitti baay'ifte jechaadha si galtee maaliif si qannasaa akkasiin deemtu argaa jirtaa jechuudha. So haasawatu sitti duraan si jaaladha jettee sirraa haasawatu sirraa qannasteerti. Ka duraan silkii sitti dawwaltu sirraa qannasteerti. Ka duraan walitti qacaratanii qacaroo kanarraa nafin jettee si kakaaftu amma dhaabdeetii jirti. Yoo ati feeteeyyuu sababa sitti baay'ifte sirraa hafti. Mallattoon tokkoffaa isa kanaadha. Nama qalbeeffateef garuu barumsa guddaadha. Kanaafuu sammuu keessaan banaa hanni yoo dhaggeeffatan isinii kana wasiniin jedhu gowwaa wayii yoo jaartiin isaa boruun bilbiliniif baqqaan irratti jaalallee baafatteettanii akka bilookiin hidhaniifi miti. Idatti nannaqina.
naqai keessi kenkee kaka'uu qaba yoo jaartiin teessiti jijjiiramte yoo jaalalleen teessiti jijjiiramte yaada keessa galuu qabda jaalalleen teessi dhiiftee deemuudhaaf akka qophii sii xumuraa jirtu beekuu qabda yaani deemtee hariiroo osoo hin ta'in maal balleessi quba tokkochoo qaban quba meeqatu nama tas qabamu uf gaafachuu qabdan maal akka itti balleessitan gaafii ofii keessatti dhiyeessitanii deebii ofii keessanii laatuu danda'uu qabdan hanqa addaan baatanii jettanii eeguu hin qabdu abba jabeeffata waan ofii barana dhekiyyaa abbatuyyuu jabeeffata man ofii abbaan itti laafee hicitiin isaa ala bahee taanaan ollaan waliin gahee addaan isin baasa jechuudha. Ollaan gaariin jira bara ollaan badaanis jira. Shamarran gaafa abbaan manaa dhaye deemanii ollatti gaafa himatanii ollaan keeriin gursu. Akkuma isaan immoo gorsa xiqqoo isinii qaba asirratti dhiifama guddaa wajjin barumsaan ala jechuudha kun. Yeroo abbaa manaa keessanii wal loltan yookaan jaalallee keessanii wal loltan gelee teessanitti deemtanii ni minaa. Akkuma isaan immoo hiriyoota keessanitti ollatti waan garaagaraa hin batattaninaa. Miknaatum jireenya keessan keessa seenanii isii wajji jiraatan namoonni namaaf jiraatan nama meeqatu jira addunyaa kanarra. Kanaaf iyyuu jaalallee keessan dabarsitanii hin kennina. Abbaa manaa keessan dabarsitanii hin kennina. Akka jireenya biraa namni isii wajjin jalqabu hin ayyamiina. Obsaa dho'isaa titaareen akkasitti deema. Kun gorsa barumsaa miti kun gorsa wayii xiqqoo sammuu keessa na dhufee. Lammaffaan himmootiyyuu sababa dheeraa yookaan sababa xiqqasii himuu baay'ifti. Fakkeenyaaf eessa oolte wati jetteen waa xiqqoorraa kaatee achi dhaqee achirraa bu'ee achirra dhaqee iddoon isiin irraa hin haasofne hin jiru jechuudha. Sii galte sababa xiqqoof jecha waa baay'ee sitti miti maaliif akka ati isii hin gaafannee iddoo mallattoo jettu san eegsii ka'aa jirti jechuudha. Iddoo mallattoo gaafii si haamte san ati gaafataatti san isin eegsii irra kaa'uudhaaf yaalti jechuudha. Gaafa isin sababa akkasitti baay'eetu san sitti himte akkamitti gaafattee deebii argattarii kalas sababa sitti baay'eettee himatteerti ati firraa ustaa jechuudha miskiinni. Kana yoo isin jedhu shamarran baay'ee haasa'uu akka jaalatan yookaan haasayaan akka saayinsiin jedhutti haasayaan dhiira akka caalan biyyatti yoo haasaa hin baay'isii shamarran akka dhibaman yookaan dubartoonni jechuudha. Haasayaan ni baay'atu jechuudha guutumaan guututti. Kanaafuu diteel baay'atan jechuudha. Haasaa baay'atanii kun waan jiru jechuudha. Dubartoota keessatti waan jiru. Dubartoonni guyyaa keessatti haasaa meeqa haasaan jaayyaa bonna jalaa badee naadichi isaanii kumatti jala haa. Kanaafuu haasaa oolte fillee tarkaanfii irratti fudhatu hin ooltu. Garuu hin qabdu garuu deddeebisee taanaan wanni kun rakkoodha jee sammuu kee baniiti haadha manaa kee hordofi. Ala keessa zannixoo osoo hin ta'in mana kee hordofi. Fakkeenyaaf duraan yeroo sitti dabalamte san jireenya isii dabarsite yookaan laayivii isii kan duraan dabarsite yookaan qalal gootee akkana ta'e jettee sitti himuu dandeetti. Garuu gaafa sirratti jaalallee alaa baafachuu jalqabde namitiin galeessaa akkas jettee sitti haasofte gaafa akkas jettuun immoo gaafa san immoo sitti jijjiiramti jireenya san kabaddee baqqaa ni jiraami sitti haasofte jechuudha. Kanaaf mallattoolee kanaan keessa keessanii naqaa'uu qabdan siin jira malee mallattoo kana hoo qabaatte ari'ii yookaan dhiisisiin jettaan jirtu hanneen. Sammuu kebbaniiti mana kan kee keessa maaltu jira laalii rakkina mana keetii yoo wanta akkanaa kun sirratti faxxaramu yookaan gocha kanaa kun sirratti ta'u mana kee keessa to'adhu mana kan kee horadhu mana kan kee hubadhu rakkina mana keetii dafii hiiki. Si galtee haadha manaaf abbaan manaa bar gufuu mana keessa jiru halkan tokkoon bulchin yookaan muftoo mana keessa jiru halkan tokkoon bulchin akkuma san amala wal fakkaataa horadha yoo wal loltan wal lolaa walitti gaccaa walitti bu'aa boksii aga barbaadan yoo barbaadan jechuudha. Gisee tokko baree quufee namni waliin tuma kun waan jiru garuu daqiiqaa 5 irra dabarsinaa yeroo isaa walitti araaramaa maqaan jirani jaarsota baasaa qal'atti godheen ollaa walitti dha'ee walii waaman jeenaa. Irra deebiin siin gorsa akkas taadaniin jireenyi kan kee badee jira jechuudha guyyaa maraa baqaa. Sadaffaan immoo tiyyoo maalinni jaalallee tantii kan jaalallee biraas irratti baafattee qabdu yookaan mallattoon isin argisiiftu maalinni sadaffaan jechuudha.
yoo fakkeenya famma sibsabaa wayii si waama sibsabaa Itoophiyaa jaansaan si waama yookaan konsertii ta'e yookaan iddoo garagaraatti iddoo namoonni wal bira jiranitti guutumaan guututti yeroo ati haqqaftee cabuun irraatti siqitaa yoo ati bira dhaabbattee abuun irraachi siqitaa duubaachi siqitaa manatti wal hammata malee wayaalatti ree yoo tarkisiis qabatte cinarraa siqaa hay namni maannuun jedhaan qabu akka barbaadda wal godhaa isiniin jedhaan jiru. Yoo harka irra kaatti yoo harka qabattee deemte harka na qabattee hin deemin harka irra hin kaatiin harka kiyyeen qaqqabinii si jettaananiin jaalallee wayyachi keessaa qabaatuun oolta. Inna amma nan beekaa bara ijoollee shabaranatti haaraa jirtu. Inna abbaa manaa kee halaala kee waa hunda kee harka wasii qabatee sibsabaa keessatti inni rakkoo qabaa? Inni rakkoo qaba naaf maami. Obboleessu ati naqa'e. Yookaan muudii qabattee baqanii jiraa misiqaqqeetti harka ati qabate sana ofirraa gadi dhiiste. Maaliifi isiin waa qabdi wanti isiin qabdu sun achi keessa jira jechuudha. Si wajji argamuu hin feetu jechuudha. Si galtee miti. Isiin duraan feetu si wajjiin argamu har'a immoo jijjiiramteerti. Duraanuu yaa beeku baattu baay'ee. Amma waan sibsabaa san keessatti harkisii qabatteef manatti illee alatti illee akkasuma ganna dhiisa haatuba maaliif gassi dhiisa mirga isaati haadha manaa isaati miti halaala isaati miti akkas jechuun kiyya alatti akka barbaadan taa'u sun ta'ini harka qabatoo mirga qaba wajjiniin itti xagga'ee deemu mirga qaba wajjiniin teessoo tokkorra taa'u mirga qaba. Isin akkuma barbaadde teessoo kophaasii teettee jechuun leesh abbaa manaa kee wajjin kabajaadhaan affeerramte kabajaadhaan isa hojjeteetti yoo harka sirra haatis ati harka irraan haastu sila dubartiidha us jettee obsaan abbaa manaa kee keessa jaalatu argisiisa wayi indeessi jaalatu argisiisa waa biraa argisiisa. Kanaafiyyuu mallattoo akkanaatiin dhiiroonni naqabuu qabdan kana isin yoo jedhu gaafi isiin akkas isiniin jette adda bahii keessatti shamarran tokko hin jaalatan alatti namni warri ija sodaatan tokko ni jiran akkasumas hin jiru. Hundaa miti jechuudha. Hundaa miti jecha. Garuu isiin akkas adda bahii san keessatti si gootee galtee ni haarraa buusaa jaalallee biraan irratti qabdii jettee yaadde taanaan kun dogongora. Kun barumsi kiyyallee isiniin barsiisu kan. Wanti ati godhuu qabdu ofii keetitti deebiiti of yaadadhuuti maal akka isitti balleessaa jirtu mana keessatti sirreessi rakkina mana keessa jiru san ni beektaami isa san sirreeffadhu. Dhiirummaa kee sirreeffadhu waa isin qaanfattee sirratti maaggaxxeef sana sirreeffadhu. Irra deebiitii gorsi waan akkanaa kana si shakkeera jedhini. Garuu haalaas baqa habira qabdi jettee ifirraa ariiti taanaan kana sin ayyaman kennu kana jechuudha. Waan gaarii barsiisa malee waan badaaf isin hin barsiisu. Yookaan tidaarii nama diiguuf isin hin barsiisu. Kanaafiyyuu waan isin godhuu qabdanii ani gadhiisaa jedhee isinitti himu jechuudha. Jaalallee teessan akkasiisan gorsaa. Inni dogongoraa barsi biiluu inni dogongoraa natti naqee jira. Waan sitti balleessinaa fi naamaan hayi maal sitti balleessi akka fedhetti harkasii yoo qabadhe achitti yoo si dhuunfadhe maaltu isaan gashi jettee loluu zaachaa baqqaa si hiikuu qabaasan sun ta'e tasgabbiidhaan waan itti balleessite san qorattee sirreessuu fi danda'uu qabda. Barumsi guyyaa har'aa barsiisaa jiru kun barumsa baay'ee ulfaataadha. Rabbiin naa eegu maaliif ani nama addaan baasuu hin barbaadu iddoo kanatti jechuudha. Shamarri dhiifama ingootiif shamarra abbaa fedhe bira inni deemee osoo inni deebi'eeyyuu yookaan ilma isii guddifachuudhaaf yookaan jireenya isii kalas jettee arrafuudhaaf jechuudha dhiisuu fi dandeetti. Dhiironni garuu akka addunyaatti kitaaba wayii dubbisee dhiironni iddoo kanatti jechuudha tikistanyaa miti isaan. Takka ati dhiira biraa irratti jaalatte taanaan haalaas akka waan bakka irraa dhumatee wayii. Ni jiraame akka waan tajaajilli irraa dhumatee wayii guyyaa dhuma san hiikan jechuudha si galtee.
Kana jechuun kiyya jaalaltee qabdii wajjin laayivii dabarsaa jirtu osoo hin ta'in sirratti ilaallata akka jirtu isinitti hima. Ani keessa qabadhe isinitti himaa jira yaa dubartoota keenya dhagiyyaa naawwadha jechuudha. Ani keessa qabadheeti amma akka nyaatitti akka ani kitaaba san dubbisetti irratti jaalallee baafattee qabdii laayivii hojii dabarsaa jirti jaa kitaatichi. Anaa miti kan jedhu. Ani garuu akka shamarran Oromootti yoo hubadde irratti jaalallee ilaallataa jirti malee lakkii. Amma gaafa akkasitti mallattoo anamma ibseef kana gaafa arge dhirri kenna gowwaadha. Gadi baasetu maan haala si hiikee jira. Guyyaa 2-3 kistanya hin taane gaafa isinti deddeebite si hiikee jira jedhaan jechuudha. Kanaafuu bakka jechuudha. Barumsa kiyya kana irratti rashbaan barbaade rashbaan irratti hin kaffatina. Mana komitee nanoofina. Ani mana kissiitii miti. Ani waan jiruun isinitti himi. Kanaaf yaada keessa uf galchi sammuu kan kee yaada keessa galchi mana keetti maaltu irratiin keessa keetti naqaasisi keessa kan kee yeroo baay'ee rakkinni guddaan osoo mana keenya jiru rakkina alaa hiikuu irratti argamna jechuudha. Garuu rakkina mana keessaa qalal goone ilaalla. Rakkinni mana keessa jiru waan guddaa ta'ee ilaalamuu isa qabudha jechuudha. Waan guddaa gootanii ilaaluu danda'u qabdan dhiiroonnis ta'ee shamarran illee rakkina mana keessanitti uumame waan guddaa tokko gootanii ilaaluu qabdan. Salphatti ilaaluu hin qabdan isiniin jedha shamarran keenya. Rabbi sinaa eegu dhiironni iddoo kanatti baay'ee takka abdii kutatanii kanaaf waan akkanaarra adabadhaa. Yoo keessa jiraatan illee keessaa baa waan akkana kana tasmaayyuu hojjetanaa rabbiin kennas hin jaallatu. Isaanis hin jaallatan jechuudha. Tokko malee shamarra Oromoo akkasii sin godhan jedhee yaadu. Baratamaa ta'ee waan argineef jedhe garuu. Arfaffaan himmootuyyuu jaalalleen tantee kan sirratti jaalattee yookaan sirratti jaalattu yaadaa jirtu mallattoon isin argisiiftu si dhoysiti. Silkii ofii kan duraan akkuma barbaadde achi darbitee biraa kuttu akkuma barbaadde ijoolletti faakintee biraa kuttu akkuma barbaadde gootee biraa raftu si dhoysuu jalqabde. Waan hundaayyuu si dhoysuu barbaadde jechuudha. Kana taate taananiin jaalalleen kan ta'e rakkinni wayii akka jiru beekuu qabdaa jechuudha. Maaliifii anaaf jaalalleen kee wanti wal dhoysinu maaltu jira? Anaaf abbaan manaa kee wanti waan ani dhoksu maaltu jira? Tarii fiilmii garaagaraa ilaaluun jaaladha. Tariitii quraana qara'uun jaaladha silkiidhaan bar waa baay'eetu hojjetama. Waan an jaaladhu san duraayyuu isaan mari'adhee wanta kana hin jaaladha. Hordofuu jaaladha. Akkam jedhee mari'adhee hordofaa jiraami. Haaroo wanta biraa homaan arga. Maatii duraan kan dubbisa aadiidha wanti inni haarawaa harka hin jiru. Maaltu haarawaa ta'e? Kanaafuu jaalalleen tantii akkas jalqabde taanaan dhaabbadhu itti yaade. Mana keetitti deebii sirreessi. Dhimmi wayii jiraachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kana silkii haasaa kolfartiin eenyu taasaa ta'uu ni dheedha. Haayyaa namatti haasaa hin jiru. As kenni ilaalaa waan ni dheedha. Laa maaliif sitti kenna? Maal goota silkii kiyyarraa waan haarawaa maalii haasee inni jettee halas irraa callisiifte eeshaayyee. Deddeebi'ee wanta akkasii sitti deddeebi'ee taanaan tarkaanfii fudhadhu. Maal akkasiin haasaa jirtu baruudhaaf yaali. Indee maaltu dhukkata? Wanti naannoo fakkii abbaa manaa kiyya maaliin dhoksuu danda'a silkitti? Silkii isa dhoksee silkii takkaa haasa'uu hin danda'u. Abbaa manaa qaba taanaan lugaama qaba. Fardii kan lugaama qabuuf kan lugaama hin qabne waladda. Abbaa manaa ni kaa qabda taanaan akkaataa itti tarkaanfattu, akkaataa itti dubbattu, akkaataa itti deemtu. Iddoo ooltu waa hundaayyuu isa wajjin mari'attee ta'a malee isa dhoksitee wanti ta'u hin jiru. Kanaaf wanti akkasii sunillee mallattoo guddaa sii ta'a jechuudha. Nama mootiyyuu inni biraa jechuudha. Isii gammachiisuudhaaf wantoota baay'ee sochii baay'ee wanti godhe fakkeenyaaf kennaa bittee fi saayipiraasii gootee mana keessatti waan gaarii gootee fi osoo mana keessatti hojii gargaarte. Okay, thank you. Saayipiraasii gootee akka duraanii kolfitee sirraa fudhatte. Okay, babe. Thank you. Bakka yaa'anii ni jiraami gubbaarraan akkasitti taananiini waattu jira. Wanti xirriitti jiraates alaawaa argattee ta'innaan rakkinni ni jira jechuudha guutumaan guututti. Maaliif haati manaa tokko abbaan manaa isii itti xaaree
laffa'ee kennaa bitee fi gaafa dhufu akkamitti hin gammanne naaf himaame akkamitti hin gammanne akkatti gammachuudhaan hin fudhanneettanii yaaddan kanaafuu rakkoo guddaa jira jechuudha rakkoo jiru hiikaa rakkoo jiru wajji haasa'ii taa'ii yeroo kennii fi rakkina jiru hiiki shanaffaan himmootiyyuu namittiin gaaf duraati uffadhuutii bahii waati jetteen daqqashan keessatti uffattee baatu boru qophaa'ee waati jetteen galgala qamasi 50 jarrabaa bulti qamasi 50 uffitti ofirraa baaftee kamtoon irraa bareeda jedhaa bultu gaafa si qannastu immoo uffatuma argite dirattee baate akkasuma immoo ati waan kolfaa itti haasoftee isii kolfisiiftee isii bashannansiisuu barbaadde Bakka amallee keessan baratamaa hin jira hundi keessa nama ofirratti laaluu dandeetta fakkeen wanta isin hin gammachiin tokko namni kolfaa jira inni yaada keessa galee akkuma duraanii jirti wajji kolfaa hojii taphadhaa isii bashannansiisan dabbaree laata jedheetiin tabsiisaa jira garuu isin haara hojii qabadhi isin abbo akka daa'imaan taatanii mi'a jira dhiisii bo'achi yeroo hin qabnuuti. Acha boic na dabbara hayyan yo bakka dibirtiin akkatti dhaga'amu goote jechuudha akka inni callisuuf siyyante kuni rakkina guddaa akka jiru argisiisa jechuudha rakkina kana garuu daftee hiikuu qabda yoo hin hiikin immoo amallisii jijjiirame bakka daarii keessa seenaniin bakka amallisii jijjiirameera taphallee dhiisuu heddii minaamin jetta akkuma san immoo iddoo biraatti illee amma fakkeenyaaf iddoo bashannanaa sigeessee intalli gaafirraa oolu taaltee munaayitee burraayitee si wajjiniin taphatu koota tapha kan cillaa kun taphadhu huccuma argite dirattee tummaan dhaabbattechi tammaan duraan shashambaayettee uffata bareeda kaawwattee si boonsitee si wajjin taphattee manaamin jetti jijjiiramte kana jechuun mallattoo kana jechuun sirraa fagaachaa si jibbaa akkati si jibbu taasisa deemaa jirti jechuudha. Kun immoo daarii keessatti dhiibbaa guddaa geessa jechuudha. Dhiibbaa guddaa. Akkati daarii sun diigamu fayyama kennaa jira jechuudha. Gochoonni akkanaa kun. Gochoota akkanaa kana tasuma hayyamtanii daarii keessa seensisina. Yeroo tokko nutti fakkaatee bara fakkeessuudhaaf yookaan ni jiraan waan akkana kana fayyadamuu dandeenyu. Wanta akkanaa kun garuu daarii keenya diiga jechuudha. Dhugaa rabbi maaliif? Amma wanti ani isin jee kuni yoo si fayyadamte daarii keessa yeroo gabaabaa keessatti hiikaa jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti abbatatan jechuudha keessatti hoggaa meeqetti taa'atan. Kanaaf harakaat akkasii kanan godhina shamarran kennallee asuma isin gorsaa yeroon illee immoo mana keessa sirreessa amaloota akkanaa kana yoo isaan irraa argitan sirinja. Okay, jahaffaan immoo tiyyuu jechuudha. Silkii ofii illee gootee cufti. Silkii ofii cufte taanaan silkii biraa badattee jiraajirataa jirti jettee yaadin. Akkas bichaa osoo hin ta'in jireenya biyya lafaa kana irratti jireenyis bu'aa bahii qabaachuu danda'a. Hojiin itti ulfaatee intarneeta dhabdee cufuu dandeetti. Garuu atiin kun isii bakka ooltu hin beekta, bakka bultu hin beekta taanaan ofiin of bulchuu dandeetti taanaan rakkoon irra hin geenne akka gaarii jirti taanaan silkii sirraa kaasuu baattee cufte taanaan rakkoo qabdi jechuudha. Yeroo baay'ee dhiironnis bakka kanatti rakkoo eeguma shamarran illee rakkoo hin qaban silkii isaanii cufatanii gara bira jalqabatan jechuudha bas. Silkii san cufame taanaan silkii sun sababa maaliif deebisee cufama? Irra deddeebi'uu si baratama ta'e silkii sarratti tukuraatii gootee waan maaliif akka cufame beekuu qabda jechuudha. Kana osiniin jedhu shamarran biyya arabaa jiraatanii yookaan biyya namaa jiraatan yookaan hojiidhaan biizii ta'an irratti murteessaa hin jiru. Ati hin beekta bakka haati manaa kee bultu, ati hin beekta bakka haati manaa kee ooltu mana jirtisiin jennu. Mana kan kee jirtaa jennu ati hojii deemte. Warra akkasirraa haasofna malee amma warra silkiidha wal jala jedhu irratti murteessuun hin ulfaata. Maaliif mana namaa jiraata ofiitiif iyyuu biizii ta'uu danda'a. Anis mana namaa hojjechaan jiraas hojjedhees jiraas. Intara addaa yookaan hin beekaaf jechuudha. Kanaafiyyuu silkiin si cufaa ta'e taanaan inni itti murteessuu hin danda'u. Maaliif cubbuudha waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu garuu ilaalcha keessa galchuuf warri qabdus warra akkasii garuu mana kan kee keessa jiraachaa ati iddoo hojii deemtee hoo ta'es hojii mana keessaa qabdi. Isittis murteessuun hin danda'amu bara.
Garuu baqa jetu qofa jala maafa garuu barbaade deemu fakkii artistii yoo taate yoo nama beekamtu taateetiin injee abbaan fedhe waamee yoo sosini mari'atiin koonsartii maarree jennee itti ofirraa gara biyya garaa kutuu ni jira achi fa'aa buluu minaaman. Kuni irra deebisisanitti himaa shamarra singiliin iyyuu haadhaaf abbaa isaatiin mari'atan malee shamarran gabbaa gadi baatee bakka argite buluu gadi baatee akka barbaade ta'u hin jiru. Siqaxxil dammoo gaafa nikaa namaa godhatanii adabbii qaban. Gaafa nikaa namaa godhatanii jaartii namaa jaamu kabaja qaban. Waan wayisitti museenaa wayi jechuudha. Micayyoo wayii abbaan manaasi torbee tokko jalaa bade hin dabwalleef. Kazaa mucaan obboleessi si xiqqaa wayii jira. Obboleetti xiyyaa kiyyaan kun sirra fuudhaa jira jettee jeeni gorsi. Aboo isii kiyyaan fuudhuuti jetteen. Torbee tokko yoo itti dabalatu garuu kiyyaan dhuguma fuudheet argame. Kanaafiyyuu silkii cufatuun sababa baay'ee qaba. Maaliif akka pirogiraama sanarraa hin jeeqamneef cufatuu danda'ama. Waa baay'een jiraatu garuu urgixanyaa taatee waa isin hojjetu san beeku. Urgixanyaa taatee silkii fayyadamuu hin dandeetti. Sababni isin erga achii dhufte sitti muu dandeettu murteessaadha. Jettee tarkaanfii fudhachuun bareeda jechuudha.